بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داولتو تكين خبجمو في جالة مورم بيا خيسا بيا مناجرات تنهند خيسانو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام تامي اويتو وغتو تبركان راندو فمن ارغاني سنين جيبودا ويا رانتنا كيسما كين خبجما في جالة ما بوليسا كين قالي نما خنته اس استوديو كين تنبرت ترجما كيسما كين يكون انيو كتاني سان رابرا tolega jil qabarratti ustaaza khiyya duba yeroo ta'e qaalii aarsaa gootee asitti naaf argamuu feetiif maqaa daawwattoota keenyaatiin galatoomin isiniin jedha. Isinis galatooma ulfadha. Ayyee jazakumullahu khairan. Maqaan keessan eenyumee jalqaba maqaa keessaniin eegalla. Maqaan keessan eenyu isiniin jaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Isinis asitti naayamtanii naafeeroo keessaniif galatoomaadha. Ayyee. Maqaan koo Gaaddisa Abdulkarim Muhammad jedhama. Ayyee. Gaaddisa Abdulkarim Muhammad. Jazakumullahu khairan ustaaz Gaaddisa Abdulkarim jettan ayyee maqaan keessan gartee gaa maqaan ummaa teessanii hoo abbaa keessan Abdulkarim naan jettanii? Abbaan kiyya Abdulkarim Muhammadi isin ammoo Faaxuma Ahmadi. Maashaallah. Faaxumatu Zahra. فاطمة الزهراء ما شاء الله ما شاء الله أيه طول الله لك عمرهم سنجنا Amin. أسمان أيه قادسان أي ست دلتي Gaaddisaan godina Harargee bahaa aanaa Malkaa Balloo araddaa Waayyuu Caffee ganda Jaarsoo bakka jedhamutti دلتي dhalate. أيه ما شاء الله إيشي قاتولي أيه وانغاري دا قادسان دلتي هو إيه قد دلتي هو قاتي قرآنه هو أي ست جلقات Quraana jalqaba gaafni jalqabu godina Gujii aanaa Oddoo Shaakkisoo أيه ganda Dirree Caatii jedhamu Sheekha Kiyya Sheekh Abdurrazzaaq irratti qaree jechuudha. أيه شبر زاك رتي قرآن جلقبا Irra qaree isumarra fixellee ammaas godina Gujii sanitti. قرآن يرو أكم براتن غاف سنغنا ممو غويا غوتو تيول تمو San dura osoo ganda jiru ganama faa qaraana galgala faa qaraana أيه osoon galgala sana akkasitti guyyaa loonii fi kana tiisaa ooleetumaan galgala osoon qara'u haga juuza shanii takka oofe أيه eegaan juuza shan warruma bira taa'ee oofe waan kana bakka biyyaarraa deemee maatii koo biraa jechuudha deemee qara'uun qabaa jee جتي dirree caatii san dhaqee Sheekh Abdurrazzaaq san irratti jechuudha bakka quraanaa Gaffixan. gaffixee irratti. ما شاء الله هي كتابنا أما متنوتها في خناو إيش قراتن Isuma irratti achumatti jechuudha. أيه Eeganii fi quraana qara'ee fixe achuma keessa Sheekh Jamaal jedhanii jira. أيه Ganda Sindeeti inni kun nurraa xiqqishoo bikkaan quraanatti qaree kanaa gadi. Sheekni kun ammas dur Sheekuma kiyya kanarra qaree innis quraana رزاق مرة isarra qaree أيه ilmii deemee bakka deemee qaree deebi'e. دي بيت Sheekni keenya guddaa keenya. Akkasitti inni gadhaabee majliisa gaafa san ganda Sindee jedhamu sanitti qaraasisu jira. Quraana kumaan achi fixeeniin isa bira dhaqee usulaa fi buluuqa riyaada isarratti qaree eegas booda deemuu kiyya achirraayis. إيشي جما ما شاء الله وانغاري تري أما تراو إمالا غرا غافا هما دلا خناوي قبضن كناو ماتي سندراري رتي سنبر سمو إفما فوي أممان قبضن San ani maatiin koon dirarree eegumaan guddadheen guddinuma koo keessa jechuudha. Eegumaan faayidaa isaa bareen gaafan silaa galgala qaroosanis guyyaa waan godhu hojii maatii kiyya gargaaraatuma galgala qaraa jechuudha fadhumatiyyaan. ما شاء الله Galgala osoon qara'uu xiqqoo naa laafee haga juuza shanii oofee jennaan deemee duraanis waan hin qareef jecha hadiisa gaafaan seenus fadhinuma kiyyaan itti seenee qaree jechuudha. ما شاء الله وانغاري دا غرا بهارغي هو ديبيو غاي غجيرا اسيت ديبتني قرانا غا قراو هوي دلا غدينا خناو عموما كان مقبدن سنرا كان كيچو اسكمنا غدو فو سببا مالتو سيته Gaafanii egaa ijoolleen achittuu beekamaadha. Ijoollonni achitti waliin qaraane ammas hedduutu jira kaniif Harargee kana keessa jiranii. Hawaasni keenya kanii fi bara 19
sagaltamii waa keessa akkas Junayd Saddoo asii fuudhee achi galchee jira. Naam. Gara naannoo Wallaggaa fi naannoo Gujii. Naannoo Oromiyaa kana hedduu qoodee jira. Ani sababaan kiyya haniin gaa godina Gujii san dhaqeef obboleessa kootu na dura jira. Achitti ol godaanee jechuudha. Sababa ani isa biraan dhaqee garuu achumaan rabbiin gara quraana na qochise. Hangariin dhaqeef garuu quraanaa miti. Garuu dhahinaan rabbiin carraaga nasiiba na tolchee kara quraana na qabee achiin gaa sababa saniif jecha achitti warri Harargee kunis hedduudha. Ka Gujiitis ni jira. Ijoollee Gujiitis waliin qaraanu hedduutu jira. Achumatti jechuudha quraanumaa waliin finnee isaanillee fuunee gaffinne hedduutu jira. Achitti gaa osuma qaraanuu beekamaadha. Achitti ogguun hanga tokko qaraate irra guddin akkuma quraana buuseen Hararge deemaa ilmiidhaaf jecha. Oggochi quraana buusee ilmi Hararge gaddeema. Angaruutu hanga riyaadaa sana achi qareetumaan eegan akkuma ijoollee haanitti gad dhufe jechuudha. Majlisa kam dhuftan? Ogguun dura dhufu gaa awwataa hin dhufe. Majlisa shaamattoo beeku. Achi dhufe. Achirraa hoo achitti matanoota kana galchitan? Achitti matanoota kana hanga tokko qaree. Mallichi booda sheelijii fallaanaati. Egaa ilmi wanniin qaree sheelijii jechuu dandeessaa jechuun matanoota kana kaniin duraan qaree irra deebi'uu wajjin gaa keessa deebiidha. Waa hedduu jechuudha. Egaa waa hedduu jira miti. Bara sheelijii fallaanaa bira turtan qaraatii qofaa miti. Bifa siyaasaa illee hedduu darramtanii mootummaan bulchaa tattaaffii isin jala godhee achirraa ari'amtanii gara naannoo Hararii gad dhufuu keessan ni yaadatama. Kunoo maal fakkaata? Gaa eeganiif gaa ilmi tana keessa akka silaa waa hedduu jira beeyta. Waa jechuu fi waan takka takka haasaa godhuudhaa fi afaaniin wanni jechuu fi haqa tokko osoo agartuu haadiduun hin ta'umi san dubbachuudhaaf gaa kanumaatu gara yaa'ii isin kaase jechuudha. Sanumaatu gaa akkuma biyyattii guututtuu rakkoo waan jiruuf jecha akkasitti bakka itti makannee achirraa gaa sheelijii biraa hagaa amata 4 ture. Maashaallah. Sheelijii biraa dhuftanii chibooda ammas fannii naawii fa'aa jalqabdan. Asitti gaa eegaan gara Harar kanaas dhufe magaalaa Hararitti jechuudha. Naawii asitti jammaree ajjeeftan jechuudha. Ammas akkasuma wajjin Ustaaz Gaaddisaa Abdul Kareem hedduu nashiidaan beekama. Nashiidaa hoo maaltu itti isin kaase? Nashiidaa gaa jalqabarratti wanni ka'umsanatti godhe faayidaa isiitti nagade. Gaafanii fi Aliyyi Abdii Harargee lixatti gocha hamaa san raawwate. Ka uummata maziida hunda diisisanii nashiidaa takkatanii fi Najjaashii fi jarri waliin baase takka jira. Islaamummaa badhaatu hayyama takka. Santu jira. Isaan qofaa miti gaa nama hedduu waan san irra baase. Wanni san baadiyyaa bakka waasilaa quban qabne hunda geesse nashiidaan tun. Hawaasni keenya hawaan akkasii quban qabnees seedaa nama akkasii waa gocha kana raawwatu tokkotu jira jaanitu dhagaanii aboo kun akkumatti inumaatu gabareen silaamaan beenes aboo silaa biyya teenya xinu dhufe mancaa kanaanii mataa irraa kutaa kajoo jira. Yoo inni san osoo dhufee biyya san dhaqee waan san ittiin maka jee hin danda'u hawaasni dura baree jechuudha waa inni ta'e. Jechuun baadiyyaa magaalaa hundaa wanni san wal geesseeti akka yooniif inni biyya san irraa deemee biyya takka dhaqee waan isaa san keessatti oomishuu hin dandeenye goote jechuudha. Wanni tun faayidaa ni qabdii jeetiin bareetiin akkaan itti seenu na godhe. Jazakallahu khairan wa sanal jazaa. Ammas achumaan nashiidaa jalqabaa amma nashiidaa hangam takka waraabdanii jirtan? Tanii waraabe gaa hanga firii sadiiti. Firii sadii jechuudha. Albama ni guutti? Albama guuttu daqiiquma jechuun walakkuma albamaati. Jazakallahu khairan rabbi isin alaafisu. Hedduu takka waan gartee gaa nama hawwata. Mee kan jalqabaa sanirraa waan nu jettu faani qabda? Egaa jalqabaa san beeyta waaniin isii san beeyta gaafaniifiin barreesse gaafa hawaasni keenya Somaaliyaa irraa wal baqatan san barreessuun kiyya jechuudha. Mata durummaan isitu waan san dhaatti. Hawaasni keenya achirraa Somaaliyaa irraa wal baqannaani hawaasni keenya Oromoo walitti tokkoomee hayyootaa fi beekaa fi wallaalaa hedduun hawaasa keenya san akka inni yaaddoone qabeenya dhabe san hundaa'uu akka inni fi yaaddooneef kan taasise hawaasa keenya achirrattiin baqa maal jee barreesse dhihaataa jiraataa haaliqa guuttate jedhin dhihaataa jiraataa haaliqa guuttate osoo lubbuun jirru duukanti nutti taate hayyoonni keenya irra lafaa kaate
xiqqaa fi guddaadhaan mala wal gaafatee yeroo rabbii keenyaa yoosuma raawwate. Yeroo rabbii keenyaa yoosuma raawwate humaan taatu lubbuun har'a jalaa baate. Sila akkasiin haftee saree nu qaltee sababa san irratti hin jee sila akka duraan jarri nu baqachiise saniin sila tokkoomuu baatanii akka sila kaayyoo jaraa san sila fashaluu baatte saree nu qaltee. Zabanni suni zabana mootummaan shira walitti Oromoo fi Somaalee keessatti mootummaa wayyaanee shira xaxxisaniin wayyaanee jechuun amma afaan ammayyaatiin juntaa jechuus juntaa ta'e amma juntaa kennuun san asumaan amma nashiidaa sadaffaadhaatti tarkaanfattee jirte jechuudha. Maashaallah asumaan daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo Ustaaz Gaaddisaa Abdul Kariim hedduu bifa nashiidaadhaatiin akkasumas barnoota lachuutiif waa hedduu qabsoo tattaaffii gamaa hedduudhaan itti jira. Asumaan gartee gaa'ee rabbi haa laafisuuf jecha asumaan gaafii takkaan sii qaba. Gaafii nan sii qabu fakkeenya yoo amma dhaloota keetirraa dhalattee amma irraa hamma umurii teetii kana keessatti waan itti gammaddee hin irraanfanne takka mee haa'ee mudannoo hedduu waan si gammachiise waan sammeen wayne. Taniin mudannoo tanii irraanfanne. Taniin amma mudannoo sanii milkaa'ina tokko arkadhe. Mudannoo sanii waan faayidaa arkadhe. Immoo milki sana akka milkiidhaan yaadatte hin irraanfanne jechuudha. Gaaf tokko suuditti hin deeme jee maaliif hin qayin. Amma kun hagammachuuti. Hagammachuuti. Mudannoodha inni ogguu saniif hamaa fakkaata garuu tolaa naa ta'e. Haaya suuditti hin deemette. Rabbi maan hin kaasin. Hayyee atummaan ho'idaanuma bahara meeqa luiddee jirta. Rabbiin suuditti deemi jee maan hin kaasin. Hayyee. Amma ka'eetiin ka'ee namni hundinuu numa deema. Ammaan qarshii walitti qabeenis. Deebi'etteeti. Maalirraa hin sadaqaa qofa wanni jaame hannuus qabeenyaas horeetiin kaammaan tanaa walitti qabayyeetiin rabbi na kaase. Warra keenyaaf waa asargeetti. Asarge jee amma rabbi maan hin kaasin. Gaafa san wacaala dhaquun jabdu. Wacaaluma tanaa wee gaafa wayyaane sanii. Yaa Rabbi yoonii fi wacaaluma tana nageessite rakaa torbaan si salaataan jeen. Rakaa torbaan si salaataan jeen. Yoo nagaan nageesse. Asiin keetti ka'e numaan dhaqee wacaale sanis rakaa torban sanii numaan salaate. Achitti. Ogguun salaatee deebu namaan dur beeku tokko mucaa tokkocha heette gari. Wacaala keessatti. Kaan iyyaaf itti qeessite. Alhamdulillah jeetumaan mucuma sanuu amma qabadhee silaa isaa orku badhee rakkoo naa ta'a beekatte. Amma isaa qabadhee inni duraan deemee jira suudii tana. Ogguu halkan ga'u aboon hokaase jee miilaan karar geessaa yaana. Amma Somaalee Itoophiyaa wacaala keessa jira. Wacaala keessa jira. Amma halkan nyaata raashana ni bitanne okanne kaanne miilaan kaanne Somaalilaandii keessatti fuunne itti qabne. Gara amma hargee jijjigayyaa miilaa yaana bara suudii yaa'u jirra. Wacaalee yaa'u wanta. Wacaalerraa gara hargeessa yaa'u jirra. Amma Osmaan baatirii ibsatan jee baatirii nama ni harkanii dukkana deemanii. Lafti diriirtu waan ta'eef. Amma gaa akkumatti if durachi ilaaleetiin amma gaa anaa taatu akkas hin beeku mire. Amma yaa Rabbi yoo niifichi deemtee as keessatti waan godhuu deemte ammumaan tana qabii na hambisiin jee baqa. Akkana jee giseen achi kutu horii akaalee numa jee bar. Kan maaltu jaa? Waraana jechuun daangaa hidhamee jira. Waraana daangaa hidhamee jira. Asin badii yennaan kabalatti irra yanaa. Amma horii akaalee nama jeemre amma dubbiin dhufte jeetiin ka amma deemaatu batti dhayne baqa. Isaanumatti. Hayyee. Gizeetti dhaynu amma nu qabanii afaan keenya hin beekan. Afaan Oromoodha. Afaan Oromoo hin beekan. Hayyee. Walitti wallaallaan tokko afaan Oromoo nu fidan. Isaan maqeessa waraanummaan jira. Afaan beekoo jira. Afaan Oromoo maqeessa. Moo Oromoo. Somaalee isa waan ta'een beekni garuu afaan Oromoo ni beeka. Amma waliin haasofne akkana ta'e sayyaatan jee kanaas nama bira yaanenneen nutis achi yaa'u jiran jenneeni. Waa'ee suuqiidhaaf hin maqaan. Hin maqaan dhohi. Achi fuudhee mana hidhaa tokko nu geesse. Ogguu mana hidhaa tokko nu geessu namni keessan jiru maqaa kana barreessaa jee baqa maqaa keessan barreeffadhaa jee. Mucaa wajjiyaanu maqaa baqa habiraa tokkotti barreessinaa booda shawwannee waan harkaa baanuuf maqaa keenya kanatti nimnu baqa jeemire amma gaan jira kanan beeku maqaa kayya kana lakki maqaa kayya kana yoon dhoysee barreessee jarri kun ajjeese warra keenya du'aa keenya bikkatti barbaadun qabu yoo du'aa kayya jechin agaran nama kanaatti du'ee jaanillee yoo gabaasan ka warra keenya du'aan harkataa mire yoo maqaa kayyattii miyoo habiraati mire kaduu eegusan
wala akka warra kan du'aa khiyyaa taatu arkatu yeetiin khayyumatti barreesse jeen Ayyee. amma ni barreeffatee fuudheeti mana biraa tokko nu geesse amma Ayyee. kana daraasha guutu Somaalee wala Amaaraa wala wanumaan jiran jirtu gaa Ayyee. ogguu dhaqee ol naqo amma halkan yeroon tun jarri Somaalee kun ijoolleen boqol musha jaanituma lafaan akka'an Maali gaa boqol mushaanam? boqol musha jaanitu lafaan akka'anii mire abu'aan boqol mushaati miti ani gaaddisa Abdulkarim Aya. Ayyee. an boqol mushaati miti ani gaaddisa Abdulkarim hin jeen Ayyee. mucaa jiyaanuun achi garagareetiin meen boqol mushaati hin jeen meen gaaddisa Abdulkarim gaa hin jaan meen gaaddisa Abdulkarim miti jarri hun bara boqol mushaa naan jaa amma maali jaate boqol mushaa kanaan nama shawar keessa nama badaa wayii tokko Juntaa dhase. junta amma kanaan see Ayyee. nama badaa tokkoon see akkami boqol mushaa naan jettanii Ayyee. boqol mushaanumaan jaanii mire ammaan tana edaanuu boqol musha jechuun isaanii boqol jechuun afaan Somaaleetti qarshii 100 jechuudha. Waan shamaadhaa kan naa Waan shamaa kannaa jechuudha afaan Somaaleetiin. Ayyee. Ana ammoo akkamitti boqol mushaa naan jaan jeetiin ka lole ammaan tana. Amma gaachi keessanii tutturre. Ogguun salaatuu fadhuus olchuma jeetii wularra gabbee horiyaa jaan warra deemu waraana kanan. Allahu akbar in jaan baqa. Bishaan naa kannaa jechuudha gatte. Ayyee. Wallallaalaniitu mana koflanii. Ishaaraa boqo cello dandeessaa. Akkasumaan jaan baqa. Wallallaalaniitu hokkoflanii nagarsiisan. Achi keessa dhageetumaan qayyadhee salaatee ol deebi'e. Akkasi gaaguu guyyoo sadiicha keessa teenyu dhufanii makiinaa nuuf fidan baqa. Ayyee. Achi ganna qiyyaaniin ol deemi karaa Harar kana magaalaa Hararitti ganna qiyyaaniin akka nama qoshaashee tokko guuree Efirraa ganna qutti ganna qiyyaaniin achi gaa hiriira nu golchanii hiriira irra baanee makiinaa irratti as ol nu fidan. Asitti isin buusu. Oggoo ol nu fidan wanni dura buusi jaaniin. Wanni bika kellaa wanni poolisii makalaakaa san kan bibbuusi jaaniin ammarreessatti amma gisee ammarreessa keenya achirra jira kan ufidees oggoo ammarreessa keenya achitti dirqiin achirraa nama buusanii waraana dura nama buusan waraanni hagabbuu yoo yeroonsa yeroo homtuudhaami itti qabe kajjaan ka dhukkee irraa kasaami ammaan mala yaade baqa yoon asirraa bu'eessanii mire asuma fuudheetiin amma sharaa tokko jira haa uffannee dhufne roobni nu roobee gommaa tokkotu makiinaa kana keessa jira achuma siqeetiin gommaa cinaan suuta gachiisee sharaa san fuudhee firraa fee caljee baqa gajjee Ol dabaruudhaaf ayiliidha. achitti ol dabaruudhaaf amma edaanuu warri achi keessaa gabbuu jiru kun gommaa lama wal bira taa'u seen Sumaa fi gommaadhaan. anumaa fi gommaa anarra jetaniiti gommaa irra jetanii dhab gajjaan Taakkoo seenii. taakoo seenii Haa dubbachuu waan biraati. yoon dubbadde haanii dirqiniin gabbufama Fasabiruun jamiiluun jinga. fasaburuun jamiiluun jeetumaan caljee useeta shamarran warra meeshaa wacaalee irraa ol fidu hundaatu makiinaa sanirra jira. Ayyee. Isin hundi asirra na baateeti anarra jetteeti gommaa irra jettee dhab jette makiinaa irraa caluma jeetiin ta'a. Amma gisee guuree fixu warri san hunda achi galchanii makiinaan duraanuu akka inni hawwataa deemuun hin beekame. Calleetti nama seeseeti. Hawwaguun ifin achirratti karaa ol kutu karaa hawwatae. Amma alhamdulillah jeetumaan gaacha keessaa ol ka'ee dhaabbadheemi gurbaan duraan nu fide gaabbina seene eda daawwitii keessaa achi na agaree ammaas anaa achirratti hafe. Ogguun hawwataa dhaabu ogguun hawwataa defeetuma achirraa dhaab gajjee bu'inaan jeen bu'in jeen sittiin ol kara guun achirraan ol qabatu anaa isuusitti na garachaa nuttiin achi maxxane. Ogguu inni ol koree miila tokko gabbuudha akkas godhu an miila tokko karaa alattiin godhe ogguu inni makiinaa gara keessa gatu taalo an gara ala gatu taaleetiin ganaa hawwataayitii jaanyuu mara. Rabbi dhabamiina gana. Rabbi dhabamiina. Maashaallah. Yaadan amma gaasanii maal naa taate akkas na gooteeti ilmi tana keessa na deebiftedha. Eegas boodaan kitaaba qaree gaa faayidaawwan kiyya eegas booda jechuudha. waliin nageetaati. Waliin nagate. Hayyee jazakallahu khairan waasanal jazaa waan gaarii dhagaa kun olala sirraa gara Suudi Arabiyaadha niin imala hedduu takka yaadannoo bareedduu nu kaastanii jazakumullahu khairan waasanal jazaa hedduu takkan gartee bakka guddaadha rabbi si haa ga'u bakka guddaa isin hawwina wal deebina jabaadhuba inshallah. Hayyee galatoomaa. Hayyee daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo turtiin munshida keenya Gaaddisa Abdul Kariim wajjin goone kana fakkaata. qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.